kana fuura qulqulluu sadan waaqa tokko amiin kabajamtoota hordoftoota amantaa ortodoksii Tawaahidoo biyya alaa kan jirtan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu akkam turtanii sa'aatii kana eegdanii galanni waaqa keenya uumaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos haa ta'u jecha sagalee waaqayyo waliin ilaalla. Egaa Phaawulos qulqulluu gara Ximootiyoositti erga isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irraa jecha sagalee waaqayyo waliin ilaalla. Innis akkana jedha. Ittiin leeyya'uu kanan amaninan beekaa jedha. Jecha kana kan dubbate waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu ta'u kan inni irra bulee dubbate abbaa keenya qulqullicha Phaawulos irra jechuudha. Phaawulos abbaan keenya yeroo sagalee isaa dubbataa turetti sagalee waaqayyo akka aannaniif akka dammaa kan mi'aawu kana akkana jechuudhaan dubbate. Mucaa isaa kan ta'e Ximootiyoosiin ittiin leeyya'uu kanan amaninan